Ayyoo ruftoota YouTube channel fayyoo jaalala akkam jirtu nagaa keessanii baga har'a geessanii I love you I miss you baga jala bultii yaadannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'uusaatti isin geessee jedha. Egaa har'a waa tokko isin agarsiisuuf jechuudha. Uffatoota bitame tokko isin agarsiisa jechuudha. Isa dura garuu yeroo jalqabaatiif kan ani uffata jechuudha. Yeroo jalqabaatiif jechuun hon jedhee hojii koo jedhee barbaadee uffata biyya Itoophiyaa keessaa bitadhe yeroo jalqabaatiif waggaa sadaffaa keessatti waggaa 3 uffatuma biyya sanaa dhufe sana kanan uffadhu ilaa uffanne jechuudha. Yeroo taa'aa deemu expired taa'aa deema yeroon isaarra daddarbaa deema. Keessattuu immoo uffanni biyya Arabaatii dhufe yaa maal godhu jedhanii ma uffachuudha malee biyya keenya keessatti immoo uffanni akkasi Turkiidhaa dhufa, Taayilaandii dhufa, Dubaayii dhufa. Dhuguma isiniin jedha uffata karaa uffataa dhiisi akka barbaaddetti bitatta jechuudha. Babbareedaa bitatta jechuudha. Garuu biyya Arabaati al takkaatti uffata walitti qabdee fakkeen surree 10, 12, 15 yeroo fiddee dhuftu irra darba jechuudha dafee. As yeroo ta'u immoo yeroodhaan waan haaraa fidu waan ta'eef tokkoon bitachaa deemte jechuudha yeroo isaatti. Kanaafuu kuma duri isiniin jedhu uffanni faayidaa hin qabu fidiina yeroon isaa expired. Garuu ani hon jedhee kan hin bitadhe yeroo jalqabaatiif garuu sagantaa garaagaraaf suuraa yeroo kaanu liidatii kakkuutiif waan wal fakkaatu binna inni itti yaadameetu waan ta'eef badaas yeroo kan badaalleen uffannochuudha isiniin jedha. Kana garuu isiniin agarsiisaa uffata kana akkamitti akka bareedu natti tokko immoo hodhisiifadheen waa aleeke anarraa bareedu didee ta'ee uffatuma sana bareedu didee ta'ee I don't know mee isiniin agarsiisaa. Yeroo jalqabaatti ayyaana sababeeffachuudhaan kan bitame yeroo jalqabaatiifidha. Boorsaa kanarraan boorsaan isin agarsiisa. An kana hin jedhu. Boorsaan garuu akkam akkas waddadee. Boorsaan akkam akkas waddadee isiniin jedha. Ani boorsaa illee bitadheen beeku dhuguma isiniin jedha. Boorsaa garaagaraa suman achi fidee dhufee ni qabadha. Garuu boorsaan biyya keenya keessa jiru argitaniitu namoonni yeroo qabatanii deeman yeroo suuraa illee kaan jechuudha. Kun walitti caccabeetudha peestaalii keessa waan ta'eef gatiin isaa maaliif akkas waddade boorsaan? Ani jechuun akka aqimii kootti hin bitadhe malee garmalee boorsaan baay'ee guddi. Kunuyyuu birrii 2,000 bitan dhugaa waaqa hin amantamni. Mee boorsaa kana maal yoo peestaalii kana qabadhee deeme maal rakkoo qaba? What's difference? Birrii 2,000 dhugaa waaqa birrii 2,000 boorsaa tokko bitachuu jechuun is difficult. Garuu jira barkan birrii 10,000, 5,000, 10,000 meeqaayyuu jijjira akka bartaniif isiniin jechuu malee jechuudha. Dhugaan isiniin jedhala boorsaan kun birrii 2,000 bitan. Amma faashinii boorsaa biyya keenya keessa jiru waan akkasii ani ndaa'um xinnoo shaan haadha mucaa waan ta'eef yeroon boo waan tokko keessan kaa'aa, xilaallee keessan kaa'aa, daayiparii keessaa waan garaagaraa uffata faa keessan kaa'aa bahi jecha xinnoo shee akka guddaa kana bite malee xiqqaaqishuu xixinnoo sana qabata namni keenya dubaroonni keessattuu shee xixiqqoo sana qabatu jechuudha baay'inaan. Tokkodha. Surri kun modela haaraadha. Dhuguma isiniin jedha kuni surri jiinsiin kuni modelii isaa haaraadha reeffidha kan dhufe baay'inaan reef uffatamuu jalqaba. Anyways uffadhee isin agarsiisa. Reefi akka kanatti kan ba'e gosa lamadha garuu kun amma waluma afaan asii gadi deema miti bal'ataa asii gadi deema. Modeliin inni tokko immoo jala veeliin jiramti sadurii san saduriitu deebi'ee dhufe jechuudha. Jarri lamaan yeroo kana keessa faashinii ta'anii jiru. Innaa maali maama? Walte uffadhee isin agarsiisa. Caammaa kana isin agarsiisa.
caammaa saantinii caammalee bibbitachaan ture sobuu caammalee immoo bibbitachaa ture baay'inaan caammaawwan hin qabnee fi uffata dhaqaan bitadhee keessattuu surree bitadhee beeku yeroo jalqabaati jechuudha caammaa kana naa laala birrii 1,500 bitame itti qabaa achi qabaa soba kan hin qabne jechuudha 1,500 bitame jechuudha leela kana uffadhee sin agarsiisa sa hodhame sinin jedheetiin jira uffadhee sin agarsiisa kakuubaan dhagaruu kan wal fakkaataa hodhisiifadhe kakuufaan hodhisiifadhe kan biraa kana adii kana faana bicaa faana uffachuu bitame shamiziin kuni look uffadhee sin agarsiisa mafi mushkil garuu gatiin isaa kan ittiin bitame birrii 1,100 bitame 1,100 guma sinin jedha garuu guddiidha maal jettaati caammaan ijoollee xiqqoo yeroo birrii hamma kanaan bitamu caammaa kakuudhaafu argitanii birrii 1,100 bitame dhugaa waaqala 1,100 kunis jechuudha egaa kana hundadha kan bitame amma uffadhee isin agarsiisa video kiyya duruma yookaan akkatti waraabee fi akka yeroon uffadhu ilaaltanii jechuudha yaadatti naa kenna keessatti wayyaa hodhamaa kanaan beeku garuu isinirraan komantii eega argitanii kuna akkana kakuu wajjin jechuudha isheedhaafillee caammaa waayitii kana kanaaf hin bitee ofii kiyyallee caammaa adii akkanaan hin bitadhe qosti way haa ilaalin komantii nu barreessitu garuu la cal jechuun hin danda'amu komantii keessa yaada keessan hin bareedaa hin bareedu kun immoo irraan kutamne wanti intala durbaa kana qabaachuun ariifiidha intala durbaa qabaachuun Kastifaan zannatti jechuudha mee innooshi na obsa sirreessa kunooti uffatichi argitanii garuu istaayilii isaa sirriitti naa himaaf kun filannoo mataa kiyyadha mina ilaala surreen hodhisiifadhe garuu kun badaatti hin tolle yaa perfectiin hin jiru waan ta'eef hala akkanaan uffadhee jechuudha look Karaduba silala. Stepan bayirate antalooni komadiin sunu tigist. Stepan argitanii akka ol dacha'ee. Argitanii angoo warri qaqallaa hudduu baasu jalqabani maal gootu gaamma. Godhaa itti isheenu. Dhuguma astiimeena ilaala. Gorsaan immoo kanuma bitame waan ta'eef kanumaan qabadhaa jechuudha. Kottu kaakuusi haa ilaalani maalni atoo diddee. Talongi yes kanada mudhiisa jala bal'isan isheemmo na ilala silkitti tantini ettikafu akkana anyways kana fakkaannaa sidin jedha yaa'u surri isa sana sin agarsiisa amma sa jinsi isa kana saharawaa kana sin agarsiisa mee maalumaafu komantii naa barreessaa yaada keessan naa barreessaa bareedaa hin bareeduusaa naa barreessaa filannoon kos maal akka ta'e naa barreessaa haala gabaa sinitti meetiin jira kutuba sinu surricha uffadheetiin jira sinin agarsiisa waan irratti uffadhe moo look na staayilii akkanaatiin uffatti waan ta'eef dubartiin Itoophiyaa akkoo baay'ee zannatti dubartii Itoophiyaa baay'ee hardiidha uffannaa ishee na akkasidha surrichi akkanaa jechuudha argitamti asuma gadi bal'ataa deema kuno yoo bitattan dhugaan sinin jedha bitadhaa achi Itoophiyaan haala kanaan kana bitataa kan uffata argitanii gaa hinjiru kana booda garagalee jira Steepanii bakka baratu ufee bara furdachu ufee kana fakkaate anyway sirriitti I love you so much kana fakkaata kun hunduu kaameeraa ol dhaabanii viidiyoo hojjechuun wanti dhufee fi
akka hunda isaa ilaaltanii fidhasiniin jedha. Kana manuma keessaan irratti uffadhe kana fakkaata bakka yaadi keessan gawaa qaada naa barreessuu qabdu. Iddoo badees iddoo fokkisus iddoo bareedes namni mastaawatti caala waan ta'eef naa barreessaa isiniin jedha. Galatooma like naa godha video kiyya subscribe akkanumallee godha. Thank you so much. I love you.